isin tokko keessan gaafattan gootummaan isaa viidiyoo kana keessatti waan argamu isinirraa wanti eegamu yoo jiraate viidiyoo kana jalqaba haga xumuraatti daawwachuu qofaadha. Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota Kebeki qofsaalee ani baay'ee nagaa kooti. Arras deebi'ee dhufeetiin jira. Isinis baga nagaan dhuftanii jecha haaraa taatanii warri dhuftan subscribe gochuudhaan haga dhumaatti na waliin tura viidiyoo like gochuun eegala. Akkasuma share gochuun hiriyoota keessan biroo biraan qaqqabsiisaa. Hasaaba istaayitiin keessan yaada keessan gaaffii qabdan ammallee koomentii irratti ibsachuu dandeessu. Balballi isaa banaadha waan ta'eef egaa gara viidiyoo irratti gaafa deebi'u viidiyoon irraa viidiyoo baay'ee namatti tolu anallee kan na gammachiise jechuudha. Sababni isaa yeroo tokkotti yaadanii wanta hojjetan badaa namaaf hin milkaa'u, wanta ariitiitiin hojjetan immoo yeroo haga yaadanii irratti taa'utu jira mitiidha. Mudannoo akkasiin qabdanii isin. So guys, har'a waan inni itti fayyadamee wantoota kana lamaanii isinitti argamaa jira. Yeroo ndaakii waraabne kunoo kana jechuudha. Kunis maali hojjettanii avokaadoo fi weeraa zayitiidha. Weeraa zayitii maayinii warra jettan jirtu akkasumallee zayituun inni ta'a jettu, oliif oilii inni ta'a jettu. Zayitiin kun baay'ee way maqaa sadii qaba akka ni beekutti. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti weeraa zayitiitti beekama caalaatti. Oliif oilii sin jedhama. Ijoolleen biyya irraa kan mana madaama jirtan immoo zayituun jedhama jecha. Isuma waan ta'eef rakkoo hin qabu. Sanuma jechuudha. Isallee itti fayyadamne ta'a zayituun maayinii weeraa zayitiin maali inni warra jettan kanuma jechuudha. Zayituun yookaan oliif oilii jedhamu. So wanta kana lamaanii walitti dabalee itti fayyadamaa jira. Yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhu wanta wal fakkaataa ta'e irra deddeebiitiin itti fayyadama. Sababni isaa naaf ta'ee faayidaa isaa waan hin argee waan natti toleefini suusiin achirraa naqabu kun jaalalli achirraa naqabeen itti fayyadamaa jira. Rifeensa koo kan galaan duraa isinitti aga tokko agarsiisu yaaliira viidiyoo guyyaa 3 duratti gadhiise ammas fuuldurattis hedduun isaanii jira waan ta'eef walii kan ilaallu kan daawwannu ta'a. Kan walirraa barannu jechuudha. Maaliif hedduun keessanii hin amantanii waan tokko yaalanii ilaaluu yoo itti milkaa'ina dhabanii yaaluun akkas godheen ture garuu ta'uu dide jedhanii gaafa odeessanu ni bareeda namarraa jechuudha. Garuu callisanii akkasumatti tilmaamanaa sa'uun gaarii miti. Egaa akkuma argaa jirtan wanta kana lamaanii maashiniitti walitti daakee kana duras immoo hedduu isaa hojjedheen jira waan ta'eef warri haaraa taatanii dhuftan gadi buutanii baay'ee salaaluu dandeessu. Baay'ee waan qabatamaa waan dhugaa irratti hundaa'e isin fayyada waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jedha. Kabajamoo daawwattoota Kebeki qofsaalee yaa'u yeroo rifeensa keessanii fi maaskii hojjettan seera qabeessaan walirraa hirtanii rifeensi kan baay'ina qabus immoo kan hin qabnes jiraachuu danda'a. Rakkina hin qabunni murteessaa miti waan ta'eef walirraa hirtanii hundisaa wal qixxaatee wal fakkaatee akka wanti isin hojjettan nyaanni sun hundisaa akka walii isiniif ga'u hundisaa akka quufutti jechuudha. Tokko beela'ee tokko kan quufne bakka tokko roobee bakka tokko hongeen akka hin dhoofneef obsaa yerootti gootanii daqiiqaatti godhatanii rifeensa keessa yoo kunuunsitan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa kan argitanii baay'ee namatti tola. Baay'ee way akkuma argaa jirtanii yaa'u subscribe gochuu si yaadachiisaa jira akkasuma share godhaa like illee godhaa isiniin jedha. Ijoollee maashiniin qabaattan ta'e kan itti daakattanii maankaadhaan saayinaa keessatti daakuu dandeessu rakkoo hin qabu. Anarraa yeroo daakee hin waraabne gadi buutanii argachuu dandeessu. Viidiyoo biroo keessatti wanteewwan kana lamaan walitti daaktuu kan biraallee itti dabalachuu dandeessu. Muuziin ni ta'a akkasumallee alooveeraan ni jira wanta rifeensaaf ta'u. Wanti mana koo keessa yeroo mana keessan keessa yookaan simbira jiraachuu dhabuu danda'a. Wanti simbira jiru akkaataa itti fayyadama isaa beektan jennaani murteessaan isa sana kana naaf ta'u isiniif ta'uu dhiisuu danda'a kan isiniif ta'u immoo naaf ta'uu dhiisuu danda'a. Waan ta'eef isa kanallee isin murteeffachuu dandeessu. Akkuma argaa jirtanii erga masaajii godhee xumuree booda karaa tokkos xumuree karaa lammaffaas immoo xumureetiin jira. Warri hagam ofirra turtaa jettanii please viidiyoo haga dhumaatti daawwadhaa. Wantani jedhu yookaan wantani isinitti himu kan isin irra deebitanii gaafa chaartan waan ta'eef itti fayyadamtanis itti fayyadamuu baattanis viidiyoo yoo daawwattanii xumurtan ta'e eessa akka gaaffii qabdan eessa tokko rakkoon jiru eessa tokko isiniif hin galle adda baasuu dandeessu jechuudha. Yoo kanan ta'an immoo gaaffiin keessan deebii dhabuu dhiisuu danda'a. Akkuma argaa jirtan xumuree amma feestaalitti hidhee jira. Kana daqiiqaa 30-40 irra tursaa jechuudha. Isa booda ofirraan miica. Kun as gubbaarratti raawwatee xumuramee jira. Yaa'u qodaan kun akkasitti duwwaa haftee jirti. Baay'ee gordeenyaan kun irra jirti. Na waliin haasoftii na kofalchiistii maaltu jira? Taphatu jira jechuudha. Ishee wajjin haasaadha.
amma kana bakka kanarratti wanti isinitti himuu barbaadu aga dhumaatti nama daawwateetu carraa kana argateetti fayyadama. Kun shaamboo shaawuldirii loomiirraa kan hojjetame foroforiidhaaf baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudha. Guutummaa guutuutti kan balleessu. Foroforiin ana caala nama rakkisa jedhee hin yaadu. Ani kanaan jechuudha kanan fayyee shaamboo kanatti fayyadama. Warri rifeensa huqqoo yookiin nama hoosisu nama gubuu akkasumallee foroforii kan balleessu warri jettan hedduun keessan jirtu waan ta'eef shaamboo kanatti fayyadama. Shaamboo shaawuldirii suuqii kamirraa biyya keessaa alaa bakka barbaadanitti kan argachuu dandeessani. Waan ta'eef itti fayyadama haala kanaan rifeensa keessan. Inni biraan immoo rifeensa keessan torbeetti miicuun dirqama. Akkasumallee wanta itti fayyadamtan hundumaa qulqulleessuun filaa yookaan faaqeetti rifeensa keessan filtanillee sirriitti yeroo yerootti miicuun sunirraa eegama. Maaliif foroforii yoo rifeensa keessan miicanillee kan ittiin filattan hin miicamne taanaan foroforiin ni deddeebi'a waan ta'eef guutummaa guutuutti ana foroforiif kan na gargaare yookaan kan balleesse isa kana jechuudha. Kun shaamboo shaawuldirii loomiirraa hojjetame baay'ee bareeda rifeensaafillee. Rifeensa keessa yeroo miicanii haala kanaatiin miicachuu dandeessu kana fakkaata. As bakka kanatti immoo dhumarratti jechuudha. Mala kan godhuu kan dibatan fayyadamu baay'ee qibaatii kana reeftor guyyaa 3-4 caalaa hin bulle ergan bitee jechuudha. Kanas immoo isinii ibseen ture viidiyoo guyyaa 3 dura irratti gadhiise irratti baaziliinis lamadha akkanatti agarsiisaa jirtu. Lamaan isaanii fayyadamna warra jettan lamaan isaa danda'amnaan bittanitti fayyadamuu dandeessu. Hin dandeessan taanaan yookaan hin qabdan argattan taanaan immoo tokko isaatti fayyadamuu dandeessu. Kun qibaatii aloveeraa hojjetame baaziliinii jechuudha. Aloveeraa kan hojjetame guutummaatti aloveeraanis rifeensaaf gaarii akka ta'e siniti himee ture kanaan duraa jechuudha. Kanaafuu qibaatiin kun jeelii aloveeraaf keessaa qaba soori. Inni itti aanu immoo qibaatii avokaadoo jechuudha. Orgaanikii yookaan orjinaalii kan ta'e. Orgaanikii jechuun orjinaalii qulqulluu avokaadoo jechuudha. Kunoo qodaa irratti irraa qannafadhuun qaba'anii kunoo xiqqoo qibaatii isa kanaa. Xiqqoomoo isa kana avokaadoo fi baaziliinii jeelii aloveeraa hojjetame jechuudha. Mallattoon xiyyaa kun qibaatiin sun maal akka ta'e isiniif agarsiisaa jechuudha. Akka gaaffii isinitti hin taane yaa iskiriinshotis godhachuu ni dandeessani. Egaa haala kanaatiin rifeensa keessan kunuunfachuu wal'aannachuu dandeessu. Baay'ee salphaadha. Yoo gama ta'anii ilaalan waan laga ce'anii fakkaatu. Lagichi waan nama liqimsu fakkaata. Garuu yoo itti yaadan itti siqan goranii goraa jedhanii dafaa qana jedhanii kufanii ka'anii hinuma darbanii guys. Wanti jijjiirameen hin jiru. Kanaafuu itti fayyadamaa baay'ee bareeda. Dhugumatti faayidaa qaba, jijjiirama qaba. Eeyyen nu guddisaa, eeyyen kan buqqa'uufillee kan ciccitu. Mi'a akkasitti yeroo ilaaltan isinimtuu faradaa mi'eessa kan buqqisu, eessa kan ciccitu. Haala kanaan bifa kanaan itti fayyadamtanii taanaan baay'ee tokko gaariidha. Irra caalaan keessan kan isin miidhuu tokkoffaa waanuma argitan kan isiniif ta'uuf isiniif hin taane adda baastanii osoo hin beekin itti laqallaquu akkasumallee fuulletti laqallaquu fuulli keessan kan babbadee keemikaala garaagaraarraa kan dhufe isa dura dhufe too harka keessan irraan fixiin kan biraa immoo tokko yoo kana isiniin jedhe isa dhageessanii itti sanatti fayyadamuuf deemtu jechuudha. Tadaraaraa jechuudha. Adeemsa keessa kun immoo isaa miidhaa waan deemuufu xiniqqaaqeetiin itti fayyadamaa waan itti fayyadamtanii dirqama dibata kana miti isaan itti fayyadamu kana miti isin kan isiniif ta'e sana yeroo itti kennitanii kun rifeensa kooftaa moo hin ta'u jettanii dhaggeeffachuu adda baasuu obsaan waan sana eeguu qabdu jechuudha. Yoo ni ta'a ta'e dibanni rifeensaaf itti fayyadamnu yuunifoormii yookaan immoo uffata miti faashinii miti waan ta'eef isumatti irmee zamanii umurii keessan guutuu fayyadamtan rakkoo hin qabu. Hin taane taanaan garuu jijjiiruu dandeessu. Erga yeroo itti kennitanii wanti sun isiniif hin taane tarii buqqisuu, tarii kukkutuu, tarii immoo caccabsuu waan danda'uu fi rakkoo isinirra qaqqabsiise irratti hundooftanii jijjiiruulee dandeessu yookaan immoo isinii ta'e taana isaan itti fufuu dandeessu jechuudha. Nama dibatan itti fayyadamu kana guutummaa guutuutti akkuma yeroo hunda'edhu qabatamaatiin itti fayyadama jechuudha. Yeroo dheeraa hin jijjiiru. Yoo dhumes deebisee sanumaan bita yaa ofirratti hojjetachuullee baraa akkuma isiniin jedhu hundumaa. Kana fakkaataa baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tola. Bakka barbaadan haala barbaadanii kan keessa waan ta'eef konfiidensii guutuudhaan itti fataazanaa jechuu dandeessu isiniin jedha. Egaa haga ammaatti wanti isiniif ibsee gaaffii yoo isinitti ta'ee jiraate bakki isiniin galle akkuma isiniin jedhe koomentii irratti barreessaa isiniif hin deebisaa walitti qabeeni. Viidiyoo gadi bu'aatii daawwadhaa, sheerii, laayikii godhaa. Isinillee yaada keessan irraa waan beektanii
naafillee gorsa yaada qabdan dhuftanii koomentii irratti barreessuu dandeessu na fudhadha yoo eegamtanillee anaaf gaariidha yoo gorsitanillee anaaf gaariidha kanaafuu akka kanaatti seera qabeessaan itti fayyadamaa rifeensa keessan bakka itti deeffadhaa baay'ee kan namatti tolu kanuufi kanuma ofiiti biratti yeroo hojjetattanii labbii seedhaan lallaafistanii jechuudha maaliif alli miillana yeroo hiikamu sana yeroo filamu sana waan keessaa bubuqqa'uu fi suuta jettaniitu labbi gootu jechuudha qalbiitiin malee gugguduunfuun qabdanii jalqabarra sadii godhee umarratti immoo bakka lamatti walitti maraa jechuudha baay'ee bareeda baay'ee way yaa akkuma argaa jirtanii isin faradaa yaada keessanii koomentii irratti ammallee bareechaatiin barreessa baay'ee na jajjabeessaa jirtu koomentii keessan nan dubbisa gaaffii keessanillee hunda keessa yeroo tokkotti hundeebisuu baadhee fuulduratti isinii deebisaa deemachuudha viidiyoonii akka har'aatti isinii qabadhe aga ammaatti isinii qabadhee dhufe kana fakkaata isin isa gammaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa kan isin jaalladhu isin kabaju isin hubeettu jaalala isinaaf qabdanis kabaja isinaaf qabdanii wanti isinaaf shiraa jirtanis hedduu keessan nan ilaalaa baay'ee galatoomaa naaf jiraadha umurii dheeraa qabaadha lafa jirtanitti amtuu gufuun isin hin argine laayikii gochuu irraanfatina sheer godhamee kanatti fayyadameedha obboleettii keessan hiriyaa keessan fira keessan maatii waatii keessaniidhaaf sheer godhaa isinin jedha gaakunuu kana fakkaataa dhumnisaa baay'ee bareedaa baay'ee hawwata carraa kanatti akkasiin fayyadamtan abdiin qaba akkasiniin dabarree waaw mee maal jettu isin kanarratti kana fakkaata gadhumnisaa baay'ee kan bareedudha Sinis akkasitti akka itti gammadan abdiin qaba akka koo warri rifeensa keessanii kunuunsu qaqqabu wal'aanuu jaallattanii akkasitti gammadan abdiin qaba gammaddoon hojjetuuf taniif thank you bye bye